Video kana namni kamillee bira dabarfatina ilmoo yoo qabaatanis yoo dhabdanis obboleetti qabdanii gocha kaleessa hojjetame mee video jara dhaggeeffanne obsaan video jara dhaggeeffanne anis waan jiruun isin hima kana irratti ammoo waan ajaa'ibaati waan Itoophiyaa keessa deemaa jiru wallahi baay'een ajaa'ibe kanaafuu video kana share godhaa nama hunda biraan gahaa ilmoo qabaatanii dhabdanii gocha suu kanneessa kana share godhaa nama hunda biraan gahaa kanneen channel keenya faaratan illee subscribe godhaa Kambromo like koda kana ma heddu beragaw me gamanu ma ngara video kana isin dabarsa video kana dhaggeeffanne ወልት ደብና በጣም ነው ወዳት በጣም ከባድ ነው እንዴ እንደማወራ አይደለም ያው ኢትዮጵያ አምላክ ይፍረድ ያው እናቶች ያቁታል የልጅ ሀዘን በጣም ከባድ ነው እንደ ድሮ አይደለም አሁን በጣም ውስጥ ተጎርቷል ታክሲ እንኳን የሚገርም ገብቼ ሳልከፍል ወርቼ ሄዳለሁ ታክሲ ልገጭ እንደዚህ መኪና እንትን ይላልና እንቅልፍ እንኳን ተኛም ልትረሳው አትችልም በጣም ከባድ ነው አብሶ እንደዚህ የሚችልና እንደሌላው አይደለም የልጅ ሀዘን በጣም ከባድ ነው አንድ ቀን ታማታቀም ልጅ ድንገት ነው ያጣዋት ያውም በግዜን አይደለም ባሰቃቂ ሁኔታ ምንም በደል የሌለባት ምንም ኃጢአት የሌለባት ያጣዋትና የኢትዮጵያ አምላክ ይፍረድ የኔ ብቻ አይደለም የኔው ማስበውና የኢትዮጵያ እናቶች የሁሉም ሀዘን ነው ብዬ ነው መናገር የምፈልገውና ይፍረድ የእውነት አምላክ ይፍረድ እነዚህ የሚመለከታቸውን ህግ ላይ ያሉ የሞት ፍርድ ሀገራችን ላይ ማይፈረድበት ለምንድን ነው የነሱ ልጆች ስላልሆኑ ነው የኛ ልጆች የነሱ ልጆች አይደሉም ማለት ነው የኛም ባይ ሰማቸው ማለት ነው የነሱ ልጆች ቢሞቱ እንደዚህ ባሰቃቂ ሁኔታ ቢገደሉ ምን ማመስገን ፈልጋለሁ ብዙ በጣም ደስ ይነበር ትብብሩ ምኑ ግን በዛው ልክ ደግሞ አሉ ለመሸፋፈን ይሞክሩ ይሄ ምን አገባኝ አይነት ነገርና ሁሉም የኔ ነው ይመለከተኛል ብሎ ባያልፍ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም በርካታ ተሸፍነዋል በርካታ እኔ አንዷን ቀብሬያለሁ ሱቅ ተልካ መጣሽ ቁጥራን የተገኘች ተብሎ ተሃናቸው በጣምና እየተዋጣ ምናምን ነው የቤት ኪራይ የሚከፈልላቸው እና በኋላ ሂስትሪ ሲሰማ እንደዚህ አይነት ወሬ ነበርና እኔ አደነዘዘኝ አለቀሁም እንጂ እሱ ተጠርጥሯል ነበር አሉ እዛ ቤት የህቱ ቤት ነው ተከራይቶ የሚኖሩት እነዛ ሰዎች ደሃናቸው እና ማለት መፈልገው ፈጣሪ ይራራልን ህግም የለም ፈጣሪ ይራራልን ነው ሌላ ምንም ማለት አልፈልግም ይፍረድ የኢትዮጵያ አምላክ ይፍረድ ከሌላ ወንድ ወልደሽ በተለይ ሴት ልጅ ወልደሽ ሌላ ወንድ የምታገቢ ሴት ቂጥሽ አልፎ መቀመጥ አይችልም እጻን ልጅሽን ሴት ልጅሽን ይዘሽ መቀመጥ አይችም እናትና አባትሽን ቤት እንደዚህ እጻን ልጅን ታስገድላላችሁት ማለት ነው የእንጀራ አባት ነው የእንጀራ እናት ናት ደምና አጥንትሽ አይደለችም አይደለም በቃ ሁለቱም እጻን ልጅሽን ይዘሽ ማሳደጋችን እንዴት አንቺ አለ እንጨት ትኖራለሽ እንዲ በላሻል በርበራ ያለ አይደለም ውስጥ እንዲወደርግሻል በመቆንጠጫ ነበር እሱሽን መቁረጥ ኮልኮሌዎች እንደዚህ እጻን ልጅን ታስገድላላችሁ ልጄኔ ወደ ልጅሽን ብትወጂማ ወንድ ፍለጋ አትሄጂም እኮ ልጆቻችን ብትወዱ ወንድ ፍለጋ አትሄዱ ተፋተሽ አይደለም ከመጀመሪያ ባለሽ ቁጭ በይ እናትና አባትሽ ቤት ግቢና ምን ሆነብሽ እናትና አባትሽ ቤት ተካይደሽ ብቻሽን ኑሪ ወይኔ ዋንሰፉ ሃሶፍት ኤርጋስ ይራፍ ደቹፊ እሲ ዋንጀት ያጀቱ ማለ ኤርጋስ ይራፍ ደቹፊ ኦቦሌ ወንኪያ ሙጫን ዳኢማ አገርተን ሙጫን በሪዱን ኩን እንተለ ዱርባ ወጋ ቶርባ ጋራ ሰደቲ ዴማ ጀት ነቲ ፈካታ አከጀር ሃዛ አጀሩቲ ሙጫን ኩ ወጋ ቶርባ ኢሺን አከ በጀቱቲ ዲፍቴት ሆጂ ደምቴ ሙጫን ዳኢም ኩን ናኖ አማራ ነቲ ፈካታ ሰባ ኦሮሞ ሶንታኔ ሰባ ብራት ኢጆሌ ሙጫን ኩኒ ዮንዶ ወገሩ ባደ ሰባ አማራ ነቲ ፈካታ ዲፍቴ ሆጂ ደምቴ ጉርባ አገርተኑ ከና ኢሺን ኡሙሪ ሲጥቆዳ ዳኢም ኡሙሪ ቶርባ ጉርባን ኡሙሪ ሳማ አርጋተን ኢሲኑ ትልማማ ከኡሙሪ ሳ ትርማማ ኢሲን ኦቦሌዋን ኪያ እቱ ገራ ሃሳ ከናት እንደበርፈቲን ዱራ yeroo hedduun akkana kana agartanitti Itoophiyaa keessatti daa'ima abbaan ofii daa'ima abbaan ilmoo ofii daa'ima xiqqoo gaafa kaan gudeedee hidhame ni beektanii daa'ima xiqqoo kan nama biraa wajjiniin yookaan gudeedee yookaan daa'imni sana duutes agartaniitu an wanni naan galle
itu gara kanatti dabarfatini Itoophiyaa keessatti wanni kun haaramiti naannoo Oromiyaatti illee yeroo hedduu deddeebi'amee wanni kun argamee jira daa'ima xiqqoo umrii si xiqqoo qabaan namni umriin isaa akka keenyaa dargaggeessa yookaan ijoollumtii akka keenyaa shabaaba jedhaman yoo fakkeenyaaf dubartii nama duukaa fiigan yoo fakkeenyaaf ijoollee durbaa geessuu tokko duukaa fiigan ijoollummaadha jedhama ni qabamu ni qaxxaamu yaani itti ka'ama maatiisa ta'u seeriyoo qabeessa adabeetuma dhiisa ijoollummaadha jedhama garuu intaloonis umriin si geessetti amata 15 yookaan amata 20 wahiidha fakkeenyaan si himaara shabaabni kan duukaa fiigu tayyib nama haadha manaa qabu ta'e immoo fakkeenyaaf dubartii nama duukaa fiigee yookaan immoo ijoollee durbaa guddoo duukaa fiigee yoo qabee jedhame yookaan wanni jedhamu hin dhabamu sun yaani aqlii dhabuus haa ta'u qaanii dhabummaas amala baduus haa ta'u sun waan jedhame hajab rakkoon qabu sun deebii qaba walaakin ammoo daa'ima waggaa 5 daa'ima waggaa 10 daa'ima waggaa 7 wajjiniin gaddeebine akkas gochuun kuni bara wanna kana jedhanii murteessuutti rakkoodha wanni kun Itoophiyaa keessatti baay'ee deemaa jira wanna kana jedhanii murteessuutti baay'ee rakkoodha akka himamutti muciyyoon kun waggaa 7 haati erga dhiiftee hojii deemtee mana gibbii keessa nama jiru wajjin dhiiftee deemtee mucaan guddoon kun muciyyoo xiqqoo kana akka jedhamaa ruttiin gudeededha yaani akka yaani si mana akimii keetti viidiyoon kun egaa yeroo ajandaa kana viidiyoo yookiin bira jiranii agarree waliin makameetu dhufa wanni namni haasa'u singaluu inni namni haasa'u tokko inni namni haasa'u tokko ishii kan ammoo erga akka fedhe godhee ka'ee muciyyoon kun tarii harkatti dadhabbattee duutennaan gariin ashawaa afaan ishiitti naqee akkasiin dhiyyinee fi gaafa ja'a akkas godhu akkasiin dhiyyine akkasitti qabeeti sanboona muciyyoon dadhabattee muciyyoon kun gaafa mana akimii dhuftu akka haadha natti fakkaata muciyyoon tokko raa dubbattutti hin jirtu itti yaani bakki intinaasii kuni bakka hin jiru itti waan ilaaluutti illee nama sodaachisu itti waan ajaa'ibaatti mucaan kun akkas godhee wallahi baay'ee nagarrame sana booda erga muciyyoon kun bareedduttiin kun duute amantiin sillee kiristaanaa masqala ofitti qabdi sabani sillee saba biraati garuu wanni akkana daa'ima waan ta'e eenyuna ta'u in laallata wanni kun erga sana baasee gatee mucaan kun gatee utuu fi duukuftee duute jechuu yaaleeti akka inni barbaade sana booda mucaan bakki inni madeesse madaagaa tatti qabamutti garuu akka hunda isa haasa'ee adda baasee haasa'uun baay'ee natti ulfaate tokko lama jedhee haasa'uun natti ulfaate ana garuu warri dhageessanitti warra dhageenyeef han dabarse malee obboleewwan kiyya erga muciyyoon fuudhamee gara mana yaalaa geeffamte namni tokko ofiin du'ee maramaan fattashamaa erga booda argamee kun baay'ee waan intina bakka nama qaanfachiisu akka bootaan intina kan akka jedhanutti annatti ulfaate xiqqoo adda babbaasee isin warri dhageessanitti warri dhageenye immoo adda akka waan irra dabarfanna kanaafuu mucaan kun namoonni hedduun Itoophiyaa keessatti murtiin nama ajjeese du'a iddoo biraatti murtiin nama ajjeese du'a garuu Itoophiyaa keessatti immoo ni adabama waggaa 15 yookaan idimee likkiifaa hidhama garuu seerri haaraan habahu jechuudhaan Itoophiyaan fayyaan Itoophiyaan guutumaan guutuutti namni nama ajjeese du'uutti akka itti murtaa'u jechuudhaan dhaamsa dabarfataa jiran nuti dhaamsi keenya kanuma isinoo maal jettu namni nama ajjeese du'u keessatti immoo mirgi daa'imaaf dubartoota Itoophiyaa keessatti sirriitti akka eegamu namni dubartii tokkorraan badii gahe namni daa'ima tokkorraan badii gahe badii isa gahe sanaan olitti akka murtiin itti murtaa'u murtiin ajjechaa akkuma badii godhe sana fillafiiti namaatti yoo ajjeefame namni fillafiiti namaatti yoo ajjeefame ni adabama kana booda of adabu jedhee yaada obboleewwan kiyyaa gochi kun baay'ee nama qaanfachiisa ani hunda akkan dhageetti hiikee isinii himu natti ulfaate baay'ee tokko natti ulfaate